بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تفينيا كان قويا عرا أكم جتان بقى ربين قويا عراتي نسنجي كنو كغرتاني لالتان كن مسجد الرحماني منا خالقاتي يجودا خالقني قدتي جباتي منا خالقاتي مسجدني سلماو مسجدني الدنيا الرا مسجد ربتي يا ماما وأن المساجد لله مسجد وانك ربي تاكم ربين جل يجودا مسجد أبلو جتون akka ittiin beekamuudhaaf litamyiz laa idaafata milkin kanatti hirkisuun banii zureeqii maal jedhanii warra akkanaa jedhanii jechuun addaan baafachuuf malee karabbiiti masjidni jechuudha. Amma as keessatti wanneen dhaamsa dhaammachuuf fedhee jira. Masjidni kun ni ijaarra jennee dhakaa guurannee muka tokko tokko fiffinnee waggaa yookaan amata arafaa dabree jechuudha dhakaa walitti qabachuu jalqabne waggaa arafaa jalqabee amma waggaa tokkoo fi baatii takkaa fi baatii lama waan akkanaati baatii takkaaf cinaadha jechuudha. Kanaaf masjidni rahmaan kuni kunoo akkasitti luukii yookaan qorqorroon isaa kun diimatee jira. Duraan adii ture diimaatti jijjiirameera. Sababni isaa maalii fi turuu isaarraa jechuudha. Masjidni kun bara 1993 hundeeffame. Maasha Allah bara 1993 hundeeffame. Amata yookaan waggaa 24 jechuudha. Amata 24 yookaan waggaa 24 nuun duratti ijaarame jechuudha. Osoo nuti hin beekin masjidni kun gad dhaabbate jechuudha. Awwala masjidichi osuma mana citaarraa qorqorrootti jijjiiramee bara 1993 qorqorrootti kan jijjiiramedha jechuudha. Maasha Allah akkasuma waliin masjidni kun eega inni ijaara jennee jalqabnee amata takka amma ijaaruudhaaf dandeettii itti dhabnee akkuma beekamu kun naannoo nuti jirru kana keessatti masjida kanatti hirmaataan ni xiqqaate jechuudha. 100% irraa 52 jechuudha hirmaataan 52 parsantii dhibbarraa 52% hirmaataa masjida kanaati jechuudha. Masjida amma kunooti ilaaltanii agartan kana kunooti parsantiin 48 afan immoo amantaa biraati jechuudha. Amantaan musliimaa parsantii 52 ta'a jechuudha. Kanaaf dandeettii itti dhabnee wannan asirratti kana kaasuu danda'eef du'aayiidhaanis nu bira dhaabbadhaa tattaaffii hedduu goonee jirra jechuudha. Nurraa achi deemuu didee maallaqaanis hanga qabdaniin namni rabbiin laafise namni rabbii asirra hin dhabamu namni rabbii jecha waa hojjetu kanarra hin dhabamu jechuudha. Kanaaf hanga dandeettiitiin maallaqa Itoophiyaa osuma 500 ta'e jechuudha. Osuma 200 ta'e masjida rabbii ijaare namni kun jechuudha. Akkuma ergamaan rabbii jedhe alayhi salaatu wassalaam namni qadrii mana simbirroo tokko masjida ijaarellee kan inni ijee sana keessatti lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf man banaa lillaahi masjidan namni rabbii jecha masjida ijaaree bana Allahu lahu baytan fil janna rabbii mana jannata keessatti ijaaraafi silma ijaaramee jira maqaatti moggaasee kun kan abalu jedha jechuudha. Kanaaf jechuudha namoonni biyya alaatti argamtan gabroowwan haaliqaanii jira jechuudha. Namni rabbiin dandeettii kenneef maallaqa qarshii 500 illee taatu rabbumaaf jecha gargaarsas ni barbaanna du'aayiidhaanis jechuudha rabbi nu kadhachuudhaan yaa rabbi ijaariifi jechuudhaanis qooda irraa fudhadhaa namni rabbiin isin bira waa kaayate namni dadhabe immoo du'aayiidhaanii kunooti dhakaan guurame ni agartan dhakaa achi taa'u kana ni gartan nama 5 dhakaa meetir kuubii tokko nama 5 fudhatanii akkasitti gurrachaa jiran dhakaa guuraa ba'an jechuudha. Amma osuma akkasitti dhakaa guuraa jirru ganni itti seenee jira jechuudha. Ganni kunooti lafti dhoqqooftee akkasii jirti. Kanaaf daawwattoota keenya rabbi isin haa gargaaru jechuun hojiidha jechuudha. Rabbi isin haa gargaaru jechuun gargaarsi rabbi waan xiqqaa takkaa miti jechuudha. Du'aayin akka nu bira dhaabbattan ammaasis namni du'aayin nu bira dhaabbatee nama sheer godhee ummata biraan gahuu ta'e jechuudha. Duuba daawwattoota keenya kaameraa sirriitti mul'isuu baadhullee duuba isaa ulaa gara bitaa mirgaa gara dudduubaa fi fuulduraa kaameraa kaasee isinitti mul'iseetiin jira jechuudha. Kunooti kan isa boodatti argamullee jimaadha yookaan immoo caatii ka jedhamudha jechuudha. Kunoo caatii ka jedhamu naannoo jechuudha. Kunoo kan asirratti agartan kun kaameraa kana keessatti jimaan kun yookaan caatiin kun boolla 70 oli jechuudha. Maasha Allah nama masjidarraa milkaa'e rabbi nu haa godhu namatti fayyadamu rabbi nu haa godhu
mana khaaliqaa kana ammoo nama ijaaree bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Du'aayi nu godhaa bakka jirtanitti daawwattoota keenya du'aayi seesaniin nu gargaara. Rabbiin dandeettii isaa nuu kennuunis ni mala. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer nu godhaa. Du'aayinis nu bira dhaabbadhaa. Mee yaada keessan immoo namni rabbi isin ilaalchisee koomentii irratti yaada keessan nuuf kahaa isiniin jennaa. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sheer godhaa. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan koomee meediyaa kanaaf haaraya warreen taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik kooment sheer nu godhaa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Inda liqaa'i.